Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqee nama ni harrabsuudhaaf miti nama deebitti deebisuudhaaf nama hamilee hin qabne nama akka malee jaalladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiiga ilmaan Oromootiin yoon dhugaa haase gaafa wanna kana haasa'u sammuu kiyyattuu isaa yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura kaafaa'u ammaa of koo wayii keessa ture namni wayii tuuta waan ta'e fudhatee utuu achitti jara faana wal ga'ii taa'u argeetan sanarratti hundaa'inaa se'e betta utuma immoo baqqeen deeme profeesaruutu deeme na biratti fudhataman qabu jawaaruu yoo deeme maaliif jedhe tarii wallaalummaa kiyyarraa maddataa garuu ammallee jarri warra gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalema Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqa dura dhaggeeffadhe wanna akkasii kun isa rakkiseetu beetta akkamittiin caalii akkamittiin gurbaana dhaga'u diddaa caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraamne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon si waadee qawween si akaa'e hammam lammii keetii walii galtee diddee mana gumaalitti almaha hedheetu afaan koottaafu kashamtee dhufu hedhe kashamtee dhufu akka sirna gadaatti akka namni qaamni tokko irraa du'etti isaantu waggaa 27 kallattiinis alkallattiinis sibbiineerra Oromoo biyya abbaa keessanii irratti kana singooneerra jedhaniitu qeesii fi sheekii isaanii nutti arge akkaataa gara fuula duraatti waliin buluu dandeenyu kam Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turre miti waa'ee kanaa irratti natti bilbilee siinaan jedhe siyaasa keessatti firri dhaabbataa fi dinni dhaabbataan jiru jedhe okey akkana yaa Dr. Abiy sirrii dhaareen jedhe attam jennaan inni nu nafxanyaa faana isaa hamannu kuni dantaa Oromoo fuudhee nafxanyaaf kennaa jira hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira inni jedhamu kun nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti har'as diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada caalu hundeessa. Yeroo nama taasisu namoota beekaa akkaataa kanaaf caalaa ta'e yeroo nama taasisu futtee jirti mucooni wallahi foolan ishii waan ilaala mucoon tuma foolan lafarleen qabdu garuu maal godhaga yaan foolan gara qabdii tiktookii bishaan immoo foolan ishirraan qaba rakkoon qabu rakkoo takkan qabu rakkoo takkan godhu haati qabdu deegaa ishiitii akka sharafa qabuun namoota jirti waan akka godhuu hin dandeenye rakkoo takkan qabu maaliif moomuunis moochuunis ni jirti fagaattumaan nama jaba alagaa wajji qabatee moomame ta'aniisi waan takka hiyyaati waan takka rakkoo qabu
dandeenyu sababa qaa'ee. Galatoma wallahi ulfaadha. Ulfaadha galatoma. Maalin dubbadha? Dubbadha warra jechaa jirtan. Kuma shanii fi kuma walitti hin dhiyaatu sawa. Gara abdiin kun numa itti muca. Cufii warra jechaa jirtan maaf hin cufa?